Okay. Gullallee beektaa yeroo naannoo ji'a lamaa fi guyyoota 28 turre erga himannaan nutti banamee himannaan gaafa fulbaana 11 2013 nutti banamee gara Qaallittii kan dhufne garuu namoonni hedduun keenya fulbaana 15 2013 Abdajjanee Xaafaa fi Mustoorii Tamaam garuu gaafa fulbaana 6 2013 nu dursanii gara Qaallittii deemanii jalqaba Dajanee fi Mustooriin addatti himannaan itti banamee ture kophaatti jechuudha. Warra hafe immoo gaafa 11 nutti baname isaan gaafa 6 seenanii nuti immoo gaafa 15 gara Qaallittiitti deemne Qaallittiin ormaaf mana hidhaa taatuyyuu anaaf dirree qabsooti jechuun danda'a. Qabsoon bakka hin filatu Qaallittiis teennee qaamni keenya hidhamuyyuu sammuu keenya hin hiine waan ta'eef achitti illee qabsooma uummataa godhaa turre karaa danda'ame hunda garuu wanti nu godhaa turre hedduun hin mul'atu maaliif nuti illee qaamaan achi waan jirruuf namni gaafa qaamaan socho'u waa mul'ata. Nutis uummata keenyaaf qabsaa'uu malee mul'achuu miti mul'anni keenya waan ta'eef xiqqoo hooyyeedha Qaallittiin dhugaa dubbachuuf akka Gullalleetti dararamaa turre hedduu rakkisaadha. Bakka seeraan mana hidhaa osoo hin taane mana barumsaati alam baatu balballi hin cufamu poolisiin halkan guutuu balbalarra taa'ee si eegaa kilaasii xiqqoo takka keessa nama 15-16 ciciistaa garuu erga gara Qaallittiitti dhufne namoota hedduu jira televezyiinni jira dirreen kubbaas jira xiqqoo bal'ifattee gibbii mooraa san keessa naannoftee ispoortii dalaydee maal jettee deddeebitaa manni hidhaa manuma hidhaa ta'uyyuu xiqqoo Gullallee irra Qaallittiin fooyyee qabdi waan jedhu. Ayyee Mustawrid ati akkuma dursitee galteen bakka mishaa qabattee fakkaata White House turtee jedhan. Mee maaltu White House jedhama Qaallittii keessatti bakki ati turte suni akkamii? Maaltu jira beektaa Muktaar kiyya? Bakka sitti tolutti illee hidhamii bakka kamu hoteela keessatti illee hidhaa dhaabbata illee yoo hidhamte kaayyoon ati hidhamteef murteessaadha. Anneen hidhamne nama dhuunfaatiin walitti hin buune anam akka nama dhuunfaa tokkotti nama siyaasaa miti miseensa dhaaba kamiitu illee miti gara fuula durattis kaayyoon kiyya sanii miti. Dhaabni kiyya Oromoodha jechuu anaaf. Bakka dhugaan Oromoo cabdetti morma kiyyatu cita jechuudha. Gara waayitaa maaltu adda isa godha jette dura Gullallee yeroo turretti hidhaa dhugaa keessa turre beektaa. Jalqaba guyyaa 13 uffata tokkicha nu keessaa namni jijjiirate takka hin jiru. Guyyaa 13 jechaadha. Manuma san keessaayyuu gadi baanee aduuyyuu qilleensumaanuu rukutamuun hawwii nuti ta'e jechaadha. Dhufanii irratti mari'atanii poolisoonni saganteeffatanii sa'aatii akkanaa irratti mana fincaaniitiif bahuu qabu. Kana jechuun maali? Annamma sa'a itti mana fincaanii na barbaachise. Sa'a itti bishaan dhuguun na barbaachise. Sa'a itti waa nyaachuun na barbaachise. Ana malee nama biraatii miti kanaa murteessu. Akkas nu godhaa turanii hidhaa baay'ee ulfaataa ture beektaa. San keessaallee baanee gara Qaallittii Oyidaa dhiiraa nu fidanii. Qaallittii erga dhayne boodaan dhuguma jalqabni jalqabuma akkaataan itti himanni nurra banamee beektaa. Dursa anaaf obbo Dajanee irra banamee fuudhanii nuun deemanii Iskindir Naggaa miseensota isaa jala warra jiran hundayyuu fuudhanii deemanii waayitaa nu naqanii achumaan akkuma ol seeneen abdii illee gaafadhe beektaa. Maaliif waayitaa jedhanii jennaan waayitaa jechuun beekamaadha. Akka isaan jedhanitti wanti hundi ka guutame jedhanii dhuguma immoo Qaallittii san keessa bakki wanti hundi itti guutame taate zoonii amma Kajoora fa'a mana Jaaffaa jedhama. Sanitti aansee waayitaa santu gaariidha. Kanaaf isinii filanii uummata akka bishaan jira, shaawariin jira, mana fincaanii akka barbaadanitti jira. Kanaaf White House jedhaniini nuti warri as keessa itti fayyadamne itti amannee naan jedhe abdiin. Ayyee ulfaadhu akkasii. Ayyee Arfaasatillee
White House-in gadaan itti aantee si dhaqqabde na fakkaate mastawaariin booda. Gaafa gadaa ta'eetii White House maal ture? Maalii yaadatta? White House-in kun immoo bakka namoonni gurguddoon keessatti hidhamanilleedha jedhama. Namoonni xiqqoo seeftii godhamuu fi barbaadutu keessa hidhamaa jedhanii. Abdii Ilee dabalatee, Tasfaayee Urgee dabalatee, namootni siyaasaa gara biraa hedduu jiranii. Waan achi keessatti namoota fa'aa argitee waliin haasofte fa'aa yoo jiraate osoo kaasnee natti tola. Okay, ani yeroo dheeraa fi Qaallitti erga dhaqee zoonii 8 ture. Gara xumuraa kanarra immoo beektaa gara waayitaa kanatti nageessanii baay'ee xiqqoo zoonii 8 irra manni waayitaan bareedaadha. Garuu akkuma waan gaarii qabu mooraan isaa baay'ee dhiphaa waan ta'eef akka barbaadetti ispoortiidhaaf maaliidhaaf kubbaadhaaf siin tolu. Inni duraa immoo achi dargaggeessi hin jiru beektaa. Anaanala namni waggaa 40 gadi hin jiru namoota gurguddaadha. Haa ta'u garuu bu'aa gurguddaas qaba. Namoota biyya kana yeroo dheeraaf bulchanii achi keessa jiru. Jeneraalonni jiru, doktoroonni jiru, ambaasaadaronni jiru, pirezidaantonni biyyoota lama achi keessa jiru. Abdiillee pirezidaantii Somaalee ture achi jira. Abbaay Wanduu pirezidaantii Tigraay ture achi keessa jira. Jeneraal Kinfeen achi keessa jira. Sibahat Naggaa fa'aas achi keessa jiru. Namoonni hedduu jiru. Yaareed Zarihuun fa'aa achi keessa jiru. Namoota muuxannoo yeroo dheeraa qaba waan ta'eef isaan irraas waan hedduu babbarataan ture. Inni an irratti xiyyeeffadhe garuu mootummaa naannoo Somaalee kan ture Abdiillee ture. Keessumaa akkuma beekamu uummanni Oromoo daangaalee akka karaa Booranaa, Baalee, Harargee, Gujii lafa Somaaleen wal daangessuun 2009, 2008 naannoo sana uummanni hedduu waan buqqa'ee ture. Dhimma uummata sanii irratti waan bal'aa waan yeroo biraa qabadhee gadi bahu irratti mari'annee uummanni sun akkamitti akka buqqa'ee har'a maal keessa akka jiru uummata kana akkamitti walitti araarsuun akka danda'amu dhugaan uummata kanaa haqi dabe akkamitti galuu akka danda'u waan bal'aa waliin mari'annee jirra. Carraa sanitti fayyadamee itti fayyadamee waan hedduu waliin haasofnee jirra. Waan gana hojjetamu waan ta'eef gara biraatti inshaallah guyyaa tokko gabbaasuu dandeenya. Inni biraa immoo jeneraal Kinfeen Oromiyaa keessa meetik warshaalee hedduu qabaa. Oromiyaa keessa maaltu jira? Markaba fa'aa hatee jedhanii wayi gaafatte? Haa? Markaba fa'aa qabaa nuun jedhaa turanii wayi gaafatte? Eegaa waa'ee markabaa kuni dubbii miidiyaati. Propagaandaa maal jedhanii? Waa miidiyaati beektaa? Himannaa isaarra waa'een xiyyaara gurguree waa'een markabaatii sun hin jirtu beektaa? Gaafa ETV irratti seenaa dalagan malee erga Qaallitti galanii namoota hedduu gaafa to'annaa jala oolchanii qorattoonni gaafa duraa mana murtii dhiyeessitee waa'ee sanaa irratti haasoftu miidiyaan sanuma fuudhee afarsa. Gaafa abbaan adaa kisiitti baru kisiisaa osoo dhaqee dubbistee homaan jiran amma Abdiillee gaafa qabamu Oromoo buqqisee Oromoo ajjeesee Oromoo kan godhee Oromoo san godhe jedhamaami. Waa'een Oromoo gaafiin takka himannaa Abdiillee irra hin jirtu. Dajalee Xaafaa naaf ragaadha. Waa'een Oromoo gaafiin takka himannaa Abdiillee irra hin jirtu. Bakka qilleensa irratti gaafa si qaban kana ta'e san ta'e jedhu malee akkasuma himannaa jeneraal Kinfeellee waa'ee markabaatii miti garuu